Ustaz Ahmad dubbadda. Ustaza keenya jaalatamoo kabajamoo bannaa soddaa keenya bara. Ustaz dubbadda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii baga jiraattan baga fayyaa taatanii. Intisaar moo eenyu kan na dura jiru? Isheen na dura jirti natti fakkaata. Dhiifama. Sagaleen koo jiraa? Ustaz dubbaddaa rakkoon qabu nama guddaa teechisanii akkami dubbiin dubbatamaa miti. Masiini waan itti bilbilan natti fakkaata. Khayriidha rabbi khayraa godhu galatooma obboleettii keessanii simattanii sibira jirraa jajjabaadhu baga rabbi gama islaamummaatti si fidee jechuun keessan waan gaariidha waan bareedduudha. Rabbiin barakaa sinaa godhu. Sheef tokkoffaa du'aayii godhaa fi lammata akka rabbiin irra gadi dhaabbu godhaa. Sadaffaa namoonni isheetti dhiyaatan qaamaan illee kan itti dhiyaatan ispeeshaalii namoonni dubartoota sirriitti jalqaba kana dura dhaabbadha wantoonni adda addaa galuu fi yeroof itti ulfaata waan ta'eef akkaataa qaba islaamummaan akkasumaanitu hin taane adeemsota garaagaraa waan qabuuf adeemsonni sun akka isaan itti salphatanii fi ishee bira dhaabbadhaa namoonni bira jirtan qaamaan itti agarsiisaa akkaataa salaataa akkaataa udu'aa ispeeshaalii dubartoonni wantoota dubartii akka isheetti malee ni manne wantoota kanallee ishee gargaaraan jedha. Masii hin deebiteetti natti fakkaata. Masii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayyuu itti bilbila saamaatti bilbiltanii cinqatuusa. Ammas itti dubbadhaa ustaaza si yaada dabarsaa inshallah deebituutti bilbilaa yeroo. Akkas inshallah isiniin immoo obboleewwan kiyya warri muslimaa wanta isin jedhu ilaa yeroo fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti waa tokko baanee dubbannu arrabsuus gaafa nama arrabsuu caalaa bifa nama gorsuutiinitu wantoota garaagaraa hojjenne fakkeenyaaf namoota nuti arrabsinee gaabbine namoota meeqaatamatu jira namoota nuti faarsineellee salphanne meeqaatama jira faaruun keenya daangaa godhachuu qaba daangaa isaa darbuu hin qabu bakka daangaa darbuu hin qabu namni tokko islaamummaatti dhufuun nama gammachiisa maalinnaan abiddarraa najaabaa yoo fedha rabbii ta'e akka namni kun islaamummaa keessatti gadi dhaabbatuuf garuu irratti hojjechuu nama barbaachisa. Masii salaamu alaikum warahmatullah. Masih sagalee sitti dhaga'amu Ustaz Ahmad bartee Ustaz itti mul'adhaa mee ganama waa'ee keessanii dubbannee bar isa arrabsaan ture nuun jette. Allah rakkoon qabu. Maaliif akkasitti gadi baasta mana saalfattee gadi baate fakkaata. Saalfatteen si adugaa. Sagalee koo kanan dhageessi. Deebite nande. Deebisaa warri modeetira buleen. Inshallah ani sagaleen koo jira niitoorkii isheetti dadhabaadha natti fakkaata. Isheetiin guddisi naannisi guddisi isheetiin. Masii. Salaamu alaikum abshir rakkoo hin qabu. Bakka lamatti dubbisaa warri modeeti eeyyuu galatoomaa ayyee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaadhaa fayyaadhaa? Maashaallah baga rabbiin amantaa irratti si uume rabbiin irratti rabbiin baga itti si deebise amantaan kun amantaa haaraa miti kaleessa sasumarra turte rabbiin guddaan alhamdulillah faaruun kan saati rabbii islaamummaatti si deebisee islaamummaa si kenne alhamdulillah guyyaa kan arguun anaaf akka dhuunfaa kotti waa guddaadha
abdataan ture akka rabbiin si qajeelchuuf arran bilookkii sirraa kaasee argee bilookkii jala turte waggaa 3 argasi hordofuu dhiise bilookkii si godhee jechuudha. Arran viidiyoon kun dhugaa miti jedhee gaafan viidiyoo kan arguun dhaqee bilookkii jalaa si baase faaruun kan rabbiiti hedduun si gammadeera. Rabbiin kaleessa kee sana jijjiiree har'a godhee boorkee immoo arraa akkas bareeche kana caalaa si bareeche nama kaatimaa tole duniyaa kanarraa galu rabbi si haa godhu. Islaamummaan amantaa amananii ittiin bulanii irratti du'anidha. Rabbiin nama sana irratti illee si haa taasisu. Jecha laa ilaaha illallah jedhuun ragaa baatee turte rabbii tokko malee haqaan gabbaramaan hin jiru. Nabi Muhammad ergamaa rabbiiti. Gabricha rabbiiti. Nabi Isaan ergamaa rabbiiti. Gabricha rabbiiti itti ragaa baateetta. Ragaa kee kana ragaa haqaati, ragaa dhugaati jedhee rabbiin ragaa siifaa ta'uu, ragaa siifaa ba'u. Wanta ragaa baate kana rabbiin illee ittiin si haa milkeessu. Kaatimaa kee illee rabbiin haa tolchu. Galgala kee galgala ofii toluudha. Islaamummaa irratti dhalatanii ittiin jiraatanii booddee baduunis hin jira waan ta'eef ati immoo irratti dhalattee maatiin irraatii si kaachisanii amma immoo maatiin irraa si kaachisan rabbiin ofitti si deebisee itti deebiteetta. Galgala kee rabbiin haa tolchu. Hunda caalaa jechi nama dubbadhu kun namoota biraaf fudhatamuu dhabuu danda'a. Faaruun nuti si faarsinu caalaa baga rabbii islaamummaatti si fide ati nama jabduudha ati nama akkasiidha si jennu caalaa namoonni faallaa kee isa isaan si arrabsanitti gammaduu qabda. Wanti si gammachiisuu qabu arraba isaanii ta'uu qabu. Wanti si gammachiisuu qabu, wanti istiqaamaa si kennuu qabu, wanti gadi si dhaabuu qabu arraba obboloonni kee obboloonni amantaa kiristaanummaa hordofan si arrabsan gadi si dhaabuu qaba. Arraba sana akka faaruutti fudhachuu qabda. Yeroo obbolaan kee warri muslimaa warri amantaa islaamummaa hordofan baradhu jedhanii dhufanii si bira dhaabbatanii si barsiisan galatooma. Gaafa isaan si faarsan faaruu kanaan akka hin gowwoomne. Dantaan godhatiin faaruu isaanii watakka waan si fayyadu hin qabu faaruu isaanii. Maaliif na dhaggeeffadhu wanta kana waan isitti dubbadheef namoonni islaamummaan kan muslimootaa miti. Islaamummaati muslimoota ammate malee musliimootatti islaamummaa ammate miti. Islaamummaati muslimoota kana guutuu walitti qabee ammate sadarkaatti godhe. An akka dhuunfaa kootti wanti sirraa barbaadu arraan kanatti hunda keenya caalta sadarkaatiin. Sadarkaa addaa, sadarkaa ajaa'ibaa rabbi sii kenna. Sadarkichis namni tokko yeroo kufrii irraa gama islaamummaatti dhufu badiinni kaleessa dalage kulli irraa dhiqa rabbiin. Haqa namaa yoo ta'e malee haqa namaa abbaasaaf deebisu. Wanti sanaan ala yoo ati kadhatte kadhaan kiisii owwaatama. Har'aan kana rabbiin siin qulqulleesse gama islaamummaatti si fide akka inni nuunillee ofiif nu qulqulleessee nu qopheessee karaa sana warra milkaa'ee duniyaa kanarraati galu nu taasisu du'aayii nu godhe asirratti biti keessaa. Ammas irra deebe wanti sitti himu warroota si faarsan dinqisiifadhu. Warroota si arrabsan dinqisiifadhu. Galateeffadhu. Kana jechuun deebii isaaniif kennii miti. Dur in yaadatta yoo ta'e yeroo komentii faan waa tokko tokko namoonni naannaa arrabsan ani komentii isaanii jala onneen naqee jala kaa'an. Onneen naqee jala kaa'an yeroo isaan na arrabsan. Maaliif isaan sin jaalladhu na jedhu ani garuu sin jaalladhan jedha. Warra si jaallatu nuti warra muslimoota obbolaa kee dirqama si jaallachuu waan qabnuuf si jaallannu. Siifannee miti kan si jaallannu bar mataa keenyaaf lubbuu keenyaaf jenneeti. Si jaallannee waan nuti sirraa argannu hin qabnu. Rabbi irraa garuu yoo si jaallanne warra rabbiin jaallachuu dhabe kana akka isaan rabbiin jaallataniif isaaniif akkatti nama jaallatanitti agarsiisuu qabda.
arrabsamaa, tuffatamaa, sitti roorrifamaa, aarsaa garaagaraa kaffalaa. Wanta kanarra itti gadi dhaabbattu inni tokkoffaan barnootadha. Barnootadha. Inni tokkoffaan yoo barnoota baratte yoo kitaabota garaagaraa dubbiste islaamummaarra akka ajaa'ibaatti gadi dhaabbatta. Barnoota barachuuf sooshaal miidiyaa sa'aatii tokko sa'aatii lama caalaan fayyadamii hojii ittiin hojjechuuf yoo ta'e fayyadame. Barnoonni sooshaal miidiyaa ispeeshaalii tiiktookii kanarraa argamu caalaa barnoota karaa zuumii, karaa iimoo, ispeeshaalii barnoonni karaa zuumiitiin baratamu waan akka malee gaariidha. Isa kana irratti gadi jabaadha. Namoonni kana dura sin dubbisiin hedduu si dubbisuuf ta'a. Obbolawwan kiristaanaa waa hedduu sitti hojjechuuf jiru. Karaa hedduutiin mokoramuuf jiraatta. Dhaggeeffadhaa waan sinitti himaa. Ani mataa kootiin jechuudha. Sababa daawaa kanaa namoota hedduutti shira hedduun irratti shiraa ture. Hatta falfalleen irratti dalagameera irratti. Wallaahi isa dhugaan sin jedha. Garuu milkaa'uu hin dandeenye. Waan kun akka inni milkoone kan taasise Rabbidha malee namiti. Ani dandeettii hin qabu. Imaanallee hin qabu. Waa takka hin jiru. Tarii gara laafummaa nan qabu. Tarii sanumaaf yoo ta'e malee waan kana Rabbi narraa tiksee miti. Namoonni karaa hedduun sitti dhufu, karaa garaagaraan sitti dhufu namoota si dubbisee hin beenne, namoota kana dura argaa isaanii dhageettii isaanii hin beenneti bakka garaagaraarraa namoota jajjaboo, namoota biyyi qabdu, namoota amantiin qabdu, namoonni akkasii si dubbisanii wanni si jedhu tokko. Inni biraan yeroo ati laayivii irra teessu namootumti muslimaa yoo ati arraba jecha xiqqoo tokko dogongorte jechitti xiqqoo kanaaf akkuma irra si faarsan kana gadi si galagashu. Akkuma irra si faarsan kana gadi si galagashu. Gaafa mana keessaa arrabsamu namni nama aarsa dhugaadha. Isa kana garuu naariinati. Si galee? Fakkeenyaaf sellemteedhaati kaleessa dhufte islaamummaatti. Kanaafas jechuu danda'u namoonni. Sellemteen maal beekti silayyuu? Sellemteedha. Hundi keenya sellemteedha. Abubakar fa'aa, Umar fa'aa, iddi keenya guutuun keenya sellemteedha. Dhaqee yoo lakkaa'ame Umar fa'aa eenyufaatti dhaqee gala waan ta'eef hundi keenya iyyuu sanuma. Yoo kaan ilaalle karaa tokko. Yoo karaa biraa ilaalle immoo wanti sellemtee jedhamu iyyuu hin jiru. Sababiin isaa ilma namaa Rabbiin islaamummaa irratti uume waan ta'eef amantaa Rabbiin irratti si uume sanarraa maatii irraa si kaachise Rabbiin immoo amma itti si deebise. Eenyudha dhiyoo kana mucaa wanni jiru kana Itoophiyaa jira. Eenyu jedhu yaa Rabbi maqaasaa mucaa Booranadha warra Booranaadha. Eenyuma gama islaamummaa dhufee ani sellemtee yoo hin jedhu jedheen erga waa'ee Qur'aanaa waa'ee hadiisaa kana gadi taa'ee ilaalee ani sellemtee iyyuu miti jedheen. Akkamitti sellemtee ta'a? Kaleessa islaamummaa irratti na uume Rabbiin. Maatii koo irraa na kaachisee ittiin deebe bakka. Manan keessaa ba'e ofuma koon naqee itti deebi'e. Kanaafuu mana koo keessatti noo deebi'an akkamitti sellemteedhaan sellemtee miti. Karaa kanas ilaaluun hin danda'ama. Waliigala gaafa faarfamtu caalaa gaafa isaan si waqaran, gaafa isaan si arrabsan, gaafa musliimoonni si arrabsan, gaafa kiristaanonni si arrabsan, gaafa xiqqaan si arrabsu, gaafa guddaan si arrabsu, Rabbiin waan sirraa barbaadu wayii sirraa qaba. Waan sun immoo yeroo booda malee siif hin galu. Waa ulfaataa wayitti sitti mul'isuuf jedhee waan kana si godha. Yeroo sana sirriitti of eeggadhu. Deebii namaa kennu. Rabbaa fedhaate. Islaamummaa kee irratti gadi jabaadhu. Salaata kee salaadhu. Du'aa kee godhadhu. Barnoota kee baradhu. Faarfamuu caalaa ammas irra deebe. Faarfamuu caalaa arrabsamuutti gammadi. Faarfamuu caalaa qeeqamuutti gammadi. Namoota jechoota hin taane siif oolaniif komentii gaarii, yaada gaarii, miisejii gaarii barreessiif. Haadha keef abbaa kee yoo duniyaa kanarra jiru ta'e jabeessi sirriitti. Sirriitti jabeessi jara. Jara sirriitti jabeessi, akka malee eenyuun olitti haadha keef abbaa kee jabeeffadhu.
tola isa yeroo kaan isaaniif ooltu caala isaaniif oolii rabbi islaamummaa irra gade si yaa dhaabu ani kanuman si jedha rabbiin waa hunda si dhiiseera ammas gara fuulduraa rabbiin galgala kee bareechuu si jedha hunda keenya rabbi galgala keenya bareechuu amiin anaafis isiniifis yoon dogongoree fi dhiifama islaamummaa keessa dogongorro hin jiru Ahmad Hussein Arbaayitti dogongoree haasaa keessatti yoon dogongoree ta'e galatooma. Masih dhiifama jedhiin ka Ustaaz Ahmadiin amma ammas gorsaa turanii. Galatooma Ustaaza keenya jazaawallaa khairan. Rabbi gaditti siniin qajeelle siniin tolle jazaawallaa khairan. Baga firii keessan agartan kinoo akkanatti. Masih itti dubbadhu Ustaaz Ahmad Hussein. Marinya lama. Ustaz Ahmad Ofishal kana guddi si kenna. Iya. Sheekha kenna gudda. Rakkoon qabu habibi. Iya. Iya, kana kun Ahmadu. Ahmadini. Akkana kun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu akkam jirtan nagayumaami baga jiraattan jecha. Masih Masya Allah mabruk baga gammadde baga rabbiin si gammachiise hedduu tokko anilleen guyyaa tokko si bolole na fakkaate viidiyoo le sirra waraabuun dhabu akkasi Masya Allah hedduu na cufe viidiyoo kiyya nu na cufe jaran viidiyoo kiyya Ma bolole jechuudha Ustaz. viidiyoo kiyya nu cufe Warra modeetiraat Ustaaz Humaan maaliif cufuuf fayyaada keessa masii guddisaa godhanii dubbatu. Masih Masya Allah Islaamummaa caalaa wanni rabbiin namaa kennu hin jirtu wanni guddoon tolli guddaan rabbiin namarra kennu Islaamummaa namaa kennina wanni sanii olii takka illee hin jirtu baga rabbiin si gammachiisee baga rabbiin waaqa sadiirra nama rabbii tokkocha gabbarutti paartii jabaa paartii rabbiin duniyaa tanarraa qabutti baga rabbiin si makee kennaa fa'atu amma si himuu qabaa sila nu amma warra keessa bubbule kana caalaa dhama islaamummaadhaa kennaa fa'aa warri akka gaariitti dhandhamee laalee itti jiraatee itti gammadee bira jiru wanni islaamummaa caalaa nama gammachiisu hin jiru Masha Allah jabaadhuu dhaamsi ka Ustaaz Ahmad dhaameyyuu warra yeroo hedduu miidiyaa kanarratti si waliin laffaa ture deebii kennaa ture wal caqacaqaa ture ta isaanii sunuu dhaamsinu kama isaaniitu numa geetti ani ammoo dhiifama si gaafadhaan illee gaafa san viidiyoo tokkollee taatu sirra waraabee waan biraatti fi biti yeroo san akkaan jabduu turte Rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhanii namni amantii biraa keessatti jabaadha gaafa islaamummaatti dhufellee akkasumatti jabaa jedhama. Warri ammallee gartanii islaamummaa gadi dhaabe warra gaafa kufrii keessa jiru akkaan jabaati. Umar gaafa kufrii keessa jiru akkam ture, Hamzaan akkam ture, Khaalid akkam ture, ummata sodaatamu. Gaafa as deebiillee akkasumatti islaamummaa jabeesse. Rasuulli maal jedhee kadhatee Umareeni lamaanii yaa Rabbi islaamummaa tana naa jabeesse. Umarii fi Abii Jahl gaafa san achitti jajjabaa turan. Kanaafuu namni gaafa sanachi keessatti jabaa gaafa deebiillee akkasumatti jabaa. Sumayyaa tasfaayetii fi kennaan fa'aa warra gaaf duraa achitti jabaati gaafa dhufte asitti illee hafuura itti kutuu jirti kunoo. Masha Allah ati illee nama akkasii sanirraa tokko dura wanni jirtu barnoota. Barnoota kan keetitti jabaadhu. Barnoota malee wanni marti islaamummaa wanni gadhaabattuun barnoota. Rasuulaan sallallahu alaihi wasallam rabbiin maal jedhee waqul rabbi zidnii ilma qabeenya naa dabali jabeenya naa dabali waan biraa naa dabali jennee beekumsa naa dabali rabbiin kadhuu jedhee beekumsa naa dabali rabbiin kadhuu jedhee wanni rabbiin kadhatee ergamaan isaa beekumsa kadhate maali wanni martinu wanni beekumsaan ijaarame tokkollee wanna hin qabu jabaadhuuti barnootatti jabaadhu barnoota garagaraan kennamutti jabaadhu akkasuma rabbiin islaamummaa keessa fatanaa jira mukramuu jira rabbiin quraana keessatti jalqabee suura maaliin jalqabe alif laam miim ahasiba annaasu an yutraku an yaquluu aamannaa jedha sa ilmi namaa kun amanne jedhee akkanumatti hafuu yaada osoo mukramiin suuraa jalqaba uummatanaan eegale mokkortii matanaan eegale waan bira suura ma jalqaba irratti fide alif laam miim jedhe waan biraatti aansine mokkortii itti aanse namni osoo amanee osoo mukramiin hafaa jedhee akkanumatti san itti aansee dubbate kanaafuu jabaadhuuti insha Allah rabbiin irratti gasi haa dhaabu
gadhaabannaa rabbiin si haa kennu amanuuleen nama dhibuu waan biraa godhuuleen nama dhibuu gadhaabanna nama dhibaa gadhaabannaa rabbiin si haa kennu siin jedhaa jabaadhu akkasii inshallah dhaamsi kee kanumaa xiqqoo mashguula jira هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلت وما أستاذ ماذا بس إن شاء الله جزاه الله خيرا سبونتو سيمي جتا مي ولا وتكو جبان وجد الرابانا ماما تو سيمي جت Masi baay'ee turtanii kennaa as gubbaa laayibee namaan dhufe waan ta'eef. turreerra saate turreerra. Masi waan tokko gaafanne yoo duraan gaafatanii jiran. Illaa amma waa deebisuu sin barbaaddu sii galee xiqqoo ishee tasgabbooftu ani hojii kiyyatti hin deebi'a jetteerti booda sii galee amma dubbatuun fedhu waa. Sayyaa ustaas sayyaa galchime sheeka biyya qabnu hogganaa keenya isaanis. Yoo isin hin mijeef gaafi matakkaa nama gaafanne yoo mijeetan yoo hin mijoofneef rakkoon qabu. Warri modeetaraa galchana idar qoy sabboontuun walaloo tokko nu biraan ageessu inshallah fataan waa gootu bannaas sabboontuu tana fooloo godha buleen jajjabeessaa miciyyoo baay'ee goobazee walaloo ijoollee waaqayyoo kan akkanatti oduu qindeessitee walaloo qindeessitee miciyyoo kennaa addaa qabdu sabboontuu shawaa tana fooloo godha inshallah jajjabeessaa amlee ta'aa fi akka namni waan babbareedaa fidee dhufu fooloo godha. Follow goda mara ko ka Ustaz Ahmadis follow goda Aidaris follow goda follow goda ittiin kaffalam jirtu nagaa keessanii Ana narraa kaafatan Ustaz Ahmadin kitaaba barsanii Qur'aana barsanii tafsira barsa waan awrne ana narraa kaafatanii Ustaz Ahmad follow goda wallahi ummanni ku ummata nama follow godhu beeku beeyta akkas wallahi Ustaz Ahmad follow goda buleyan wallahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفوفي سبونتو دي فما Isaan akka nama khayroo jiru أيضا taani. كدو بجالة تاكا جارسا ila laafanii جري hayyee kennaa sagaleen kun ni dhaga'ama جرى ماما تفوف وهو قبات جبانو جري إن شاء الله وان مسجد duraan dursee masiidhaani congratulation jedheeniif وان ما سمونا دبرس كيسا أي مسي فيديو باي يوسي مجتي ماما أيه masii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنا نتمجد شيء يفهم hayyee rakkoon qabu masii keenya baga فدو ولا لو بونتو baga rabbi si gammachiisee rabbiin waan ofii jaallatee karaa ofii jaallatee irratti si qajeelche lubbu maashaallah tabaarakallah jenneeti jirra wallahi islaamummaa qabaachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru qabeenya caalu addunyaattis ta'e akhiratti islaamummaa qofa xiyyaara kanatti ursa kanaaf mootii godhadhe dhiifama kanaaf masii keenya rabbiin baga si qajeelchee baga gammaddee congratulations siin jennee jirra si duwwaa miti uummanni musliimaa biyya alaaf keessa jirtan hundumti keessan baga gammachuu obboleettii keenyaa waliin argine jenneeti jirra baga gammaddanii baga gammanne wallaahi nuti gaafa namni tokko gara islaamummaatti dhufu baay'ina uummata islaamaaf gammanna miti islaamni maashaallah tabaarakallah durattuu guddaadha durattuu baay'eedha uummata bal'aadha gin lubbuun tokko gaafa azaaba jalaa gara jannataatti dhuftu dukkana kufrii keessaa ifa islaamummaatti gaafa dhuftu kana caala waan nu gammachiisu hin jiru maashaallah hedduu gammanneeti jirra dhaamsa barbaachisu hunda ustaazonni keenya obboloonni keenya musliimaa si dhaamanii jiru waan irra deebinee dubbannu hin qabnu gin wanni tokko waan nan siin jechuu barbaadu gaafa namoonni
ijoolleen kufrii keessa jiran yookiis immoo uummanni garee kasaaraa si arrabsan suuraa kee gadi garagalchan akkasumallee jechoota garaagaraa icciitii mistirii minaaminashinii gaafa jedhan aadii waan tokkoyyuu ittiin gaddiin waan tokkoyyuu ittiin dhiphatiin maaliif kaleessa gaafa kiristaanummaa keessa jirtu ciccitee amantaa kee irratti hojjechaa turte har'ammoo qorattee barattee wanna jiru hundumaa hubattee haqa jiru daandii dhugaa daandii naqaa isa kam jetteetu daandii dhugaa argattee keessaa baate akkasuma immoo warri har'a suuraa kee gadi garagalchanii icciitii jiru minaaminashin jedhan kuni waan si jibbaniif miti beeki waan si jaallataniif si dhabuun barbaadani beektee si dhabuun fedhanii si jaallatu hedduu tokko si mararfatu sababii kanaaf iyyuu gaafati biraa deemtu gaddatitti dhaga'ame beektaa gadda sana ibsachuu sodaataniiti maal jedhani beektaa mistirii kee gadi baafna maa kaleessa mistirii jira yoo ta'e kaleessa maa gadi hin baasin gaafa si jaallatan sana yakka keessatti dogoggora keessatti maaliif si kunuunsaa turan maaf ati cimtuudha sin jechaa turan masii keenya sin jechaa maa turan dogoggora keessa jirta yoo ta'e waan badaa hojjette yoo ta'e har'a gaafati biraa deemtu immoo icciitii kee gadi baafna wanta dhoksaatu bira jira minaaminashin kan jedhanii fi sababa ati isaan gattee biraa deemtee fi waan tolfamaa waan bocamaa sana waan sobaa sana dhiiftee deemtee fi yookiin inni karaa biraa doorsisaaf si doorsisanii tarii kanaaf deebi'uu dandeessi waan na jedhamu inni kan biraa immoo waan hedduu si jaallatan si mararsiifatanii fi obbiraa si dhabu waan hin feeneef akkana siin jedhan ati immoo maal gootaree inni isaan siin jedhan sun riqicha sii ta'uu qaba. Riqicha jechuun waan bishaan irratti hin ce'an tokko beektame boolla garaagaraa riqicha sii ta'uu qaba. Jabeeffachuu qabda. Islaamummaa kee harkaan lamaan qabachuu qabda. Nuyi uummata musliimaa nuyi warra si faarsu kanan caalatti warra si jibban warra har'a suuraa kee gadi garagashan warra har'a si arrabsanii turre riqicha sii ta'uu qaba. Isaantu irra ijjannoo kee akka galmaan gaattu si godha beekte kanaaf iyyuu jabaadhu rabbiin sabaata istiqaamaa siif haa kennu obboleettii keenya masii hedduu si jaallanna hedduu si kabajna islaamummaa irra jiraachisee irratti ajjeesee si haa kaasu siin jenna maashaallah tabaarakallaa faaruun hundi kan rabbii keenya isa ol ta'eeti kana caala dhaamsa hin qabu walaloo kiyyatti fufuuf dhaqee daftarii kiyya fudhadheen dhufa agasitti namni tokko dubbadha daftarii fidadha. Ayesee na sabontu tiyesh boniye wayya assalamu alaikum ijoollee waaqayyo jala milixe tana gaafa nargeedduun gammada wallahi laazee waan baay'ee dhabullee isaanan qaba rabbii gaditti dubbadhu mee lubbu dubbadhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eenyuun qaba jettee haadha koo Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu nagaadhaa hundi keessanuu bagee jiraattanii mabruk مبروك ألف مبروك آمين آمين الله يبارك فيكم. ما نج إنني إثيوبيا أيوة أنينا مسيناش هاي اللهم قاعدين يونس. أوكي ما شاء الله والله بتم دسبران ورمية تكلش ورمي فاني بيتي عليك أمين. أتاكي مش أمارينيا نوارا أمارينيا. Iriyaa masiitiin beektu isheen majajjabeessuu dhufte Amaariyaa ነው የምታወራው أوكي يا بتم دس لالي. የኔ እናት በሰማም እኮ ዝም ብላ ደስታችን ተያካፈለች ነው እየተካፈለች ነው የሚባለው ደስታ ودي دس لالي. ታንክ ወላሂ ይሲበኛል ትንሽ ትንሽ ይሲበኛል እኮ ይሲበኛል ትንሽ የምትሉትን ትለኛል ገባችሁ ዱዓችሁ ምርቃታችሁ ምክራችሁ ደስ ይላል ማሻአላህ ያዳምኩ ነው ትለምጃለሽ ኦሮምኛውንም ትለምጃለሽ ችግር የለው መርሐባ እዚህ ጋር ያሉት አው የመከርናት ነው የመከራትን ኡስታዞች እና መዘግናለን ጀዛከላህ ኸይራ ራሱ እኛ ጋር መሆንሽ ትልቅ ነገር ነው አዎ ወላሂ ሀቢብቲ እና እነሱም እያሉ ያሉት ያው ዱዓ ያደረጉላት ነው ነሲያ የመኮል ባባኛ ወሪ ቦሮምኛ ኦሮሚ ፈንጀት ሰና ከናን እሺ ወዳፊዩ ወንዲ ከሰንዩ ወላይ በከት ከነ ወሩን አርገምተን ማሻአላ በጋ አርገምተኒ ወበዴቲ ተኘለ መሲኒ በገረብኒ ኢንሻአላ ቀደም እስላሙማ ከነ ሲደንደም ሲሴ በገረብኝ ከረከነ ሲፍዴ ወላይ የዱ ተከሲፍ ገመኔ ማይ ወኒ ጀዱን አርቀበደ ወላሂ እና ረቢን ረትከ ደስ ያዳቡ ረቢኒ ኢንሻአላ ወላሂ ሲቀጀል ፈቴ
deebisee sin jallisini warroottan jaalattu maatii kan keellee sillee like nama hundayyuu namaati jaalatullee rabbiin islaamummaa haa kennuufi namoonni masii wallaaltanii jirtanii bar dheeraadhaaf kaa islaamummaa jibbaa turte garuu wanti jibban nama nanqatu dammoo rabbiin wanta jibbamullee miti islaamummaanii kan jaalatamudha. Garuu itti fakkeessati namoonni dogongoraa namuu itti fakkaata wanti irra jiru dhugaa itti fakkaata garuu mooshin dhugaa sanaa hubattee baga rabbiin ishii fidee warroon as jala jirtanis ijoolleen kiristaanaa inshallah rabbiin dhandhama islaamummaa sinaa dhandhamsiisu osoo lubbuun jirtanuu rabbiin islaamummaa sinii haa kennu like masii caalayyuu siniif du'aa gochuutu nurraa eegama ishiin qajeelchee jirti ishiin karaa qajeelummaa argattee jirti isiniif du'aa gochuun nurraa eegama dirqamalleedha nama daandii hin taane irra jiru tokko karaa daandii sirriitti qajeelchuun kan immoo nasiyaa dhaamuufiin wanta beekan irraa itti muun dirqama keenya rabbiin sina haa fidu rabbiin wallaahi qalbii goggogdee kana sini haa jiisu maal siniin jenna akkamitti sileyyuu kan masiin qajeelte namni biraa hin qajeelu jechuun hin danda'amu ganadha. እና ወላይ በጣም ባየ ተኮ ገመኒ ተጀራ ረቢን ይረት ገድስ ያዳቡ መስቲኝ ቦሌት ከኛ ከና ያት ለገለቶሚ ቆቢ ከና ቆቢ ስቴፍ ያስተ አርገምቴ አካ ነሞኒ ለኢሽ ድብሱ ደፎ ከኒሞ ዋንት ተኩሽ እንጀቹ ደፍ አካ በከናት ዱፈኒ ያደለ ራፉቴ ቴንክ ሶ ማች ገለቶሚ ሁንዲ ከሰር ዩ ከም በከናት አርገምተን ገለቶማ ኡርፋዳ ዛንኬስን ጀነታ ሀተው በቃ ነርካበዴ ጥቆቱሬን ዱበደው ከን ከና ቴንክ ዩ ጀዛኩም አላህ ሙየቲ ረጀርታ እሺ ገለቶ ወይቦኒት ያከሩ ማሻአላህ ንያው መበረዱ ንያው ዳፊ ወአመላይ ሚቲ ሰቦንቱ ፊደቴ ትፉ ማማ ስሪቲ ሰቦንቱ ጨቀሳ ታብታ ጎዳ ቡሊየሜ sanitti mul'achaan jiru kennaa irratti haftaaf goda miliyoonaan galchitanii qoy taabtaabe kun mana kayritti malee mana muuziqaa miti himema